hedduu akkan gammadeera. Nama gammadee garuu fakkaata. Maaliif fakkaata? Kana hidhee sitti himuu hin danda'u. Garuu nama gammadee fakkaata. Ani garuu baay'ee gammadeera. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e naannoon jiraadhutti ba'ee bashannanuu dhiisiti. Nama jireenya kootu guyyaa boqonnaa koo bashannanee hin beeku ture. Amma garuu umrii dheertu si fakkiin. Iddoo hedduu deemee bashannanaan jira. Bareedduu koo kunis siif hin barbaachisu yoom agartee kunis ittiin xiqqaata. Gana bakkeewwan seenaa qabeessa Oromiyaa keessa bakkeewwan hedduu deemsee agarsiisu. Dhugaa kunis itti xiqqaata dubbitii. Galatoomii waan hundumaaf. Garuu maal? Iddoo kana akkana fiddu osoo nan qopheessin osoo dursitee natti hin himin maaliif akkana fiddee natti kana maal akka ta'an iyyuu hin beeku. Beekta malee sileensi gaafannaan inni cidhiidhaan jettee cidhiin dhigee kun maal akka ta'e natti himamu. Sarpiraayizii maali? Garuu guyyaan har'aa maal akka ta'e beektaa? Sanbata. Sanbata qofaa miti aduu. Kan biraan beeku gaani. Har'a guyyaa jaalalleewwaniiti. Valentine Day. Wow. Edaa kanaafi kanatti diddiimaa kana keerratti bitta. Kanaafi har'a kunoo diddiimaa kanaan lamaan keenya miidhagnee kan asitti argamneeti. Kanaaf inni cidhiidha siin jedhu. Ani bar siruma isaayyuu yaadannee beektaa. Galatoomii. Kaasi malee? Isi bakka hojiitiitti bilbilanii lazi. Maarree kaasti akka biyyaan jirretti hin toole. Adurree? Kam ture adurreen immoo? Adurree yaadachuu hin danda'a. Aduu yeroon si waliin ta'u qilleensa iddoo keenya galchee nama na jeequ. Dhugaadhaan. Dhugaa kunillee xiqqooshee ulfaata. Hagam akkas jaalladhu godhu. Beekuu baadhus garuu na caalaa na jaallattu. Mi'aatti hagam na jaalladha. Ani moo hamma muka sanii. Hagam muka kanaam. Atoo. Kan kun hagam akkas jaalladhu beektaa garuu. Haga samii. Andurumayyuu sin danda'u. Maal kaastu? Bakka hojiitiif bilbiluu barreessan. Maarree kaasiitti miidhamaa bakki nu qabale. Xiqqoo dha. Nama kana yaadachuu hin dandeenye eenyu ture adurree? Adurree gurraacha moo adii? Hundumaaf wayyuun kaasee. Heela. Nagaa akkamati? Situ badee? Maaf hin mufadhu hin kaasu jedheen ture bargaraan dijeennaan hin kaasee malee. Gammeedhaa amma si bare guyyuma tokkoon adda baanika namni kan biraa eenyunnaa bilbila jetteeti sitti meebiti dhiiratti dhiyaachuun barbaadu arrasiif duukooti jedhanii waan barbaadan erga bubbulanii argatanii booda yoo si argan kan duraan itti fakkaata. Ati akkasichuu koo miti bara. Konsertii maali naaf hiri? Konsertii muuziqaa baay'een jaalladha. Toli isaa meeqatti? Lakki hin qabu. Bormoo.
Tole saamsaatti wal agarru kan. Tole. Anis baay'ee si jaalladha. Tole nagaan. Hello. Bilbilli kee cufaa kan ta'eef sarartii saffaana waan jirtuuf himi. Miti gooftaa miti. Moo iddoo deemtee qoricha lapheef ta'uu argattee jechuudha. Kanas miti gooftaa. Amma dhimma deemteef maal goote? Isayyoon jalqabne. Nitittiin ol dirqama kennamee fudhatte? Anumaa jalqabuuf jedhu kan bilbilta gooftaa. Amma daqiiqa 5 keessatti waan irra geesse akka naa gabaastu xumureera. Hello. Daqiiqa 5 keessatti maal jedhu daqiiqa 5 keessatti maal jedhu Lakki nagaadha bakka hojiitti bilbilanii Nagaalee miti. Fuulli kee gaafa deemtuu fi amma tokko miti. Lakki nagaa tokko hibirin Nagaa miti. Ture natti mi waan taatee dhufte. suuta sitti maali homaa rakkina jiru. Amma sadiisitti inni waa tokko si gaafachuu barbaada. Maal na gaafatu? Garuu adda dursa waan si gaafadhu maraaf si haateetu jedhu tokko malee akka hin adeemsituu barbaada. Jechuun jalqabarratti gaaffiin kee maalidha? Aduu yaaduma kee qofa sirraa barbaada. Tole maaltu na dabalee siin deebisa? Gara aku nak betul sini ti warna berwadih mesti. Si waliin taphachuuf ka'ee sin jedhee hoo maaliin danda'amu? Hin danda'u. Maaliif? Waan angara gooteen been har'a gochuu jalqabda. Kan darbeef dhiifama. Kan dhufuuf immoo maal gochuudhaaf wal dhabdammoo? Ayyaan. Maal irratti? Akkuma beektuutti hiriyyaan ta'e umrii ishii guutuu akkuma daa'imaa taatee raawwachuuf feeti. Akka? Waa'ee fuudhaaf heerumaa gurushii dhaga'uun fedhi. Waan kanaaf ammas furmaata laachuu hin dandeenyu. Yaada kana gurushii dhaga'uun fedhi. Yeroo yaadni isaa ka'u iyyi jedhaan sammuu dhukkubaan. Yookiin ati maaliif yaada kana kaasuu hin dhiiste? Maaliif hin obsine? Hanga yoomii? Hanguma ta'e. Waggaa tokkos lamas taatu hanguma ta'e. Fedhii abbaa koo hoo gaaffiin isaa eebuu isaa osoo hin kutin yoo du'e hoo eebuun isaa maali? cidha koo ilaalu ilmoo koo dhungachuu fuudhee nama ta'uu kiyya mirkaneessu. Aduun hangaafatini yaada kee
yaada tokko malee naa deebisuuf waadaan aseen waan beektu deebistee na gaafachaa jirta. na jaallattaati. Sirriittan si jaallata ture. An of caalaa si jaallataa. Na waliin jiraachuuf hagam qofa. Ture gaaffii akkamii na Aduu gaafataa? nan gaafatii. Hawwii. Karoorri koo gara fuulduraa hundumtu si waliin jiraachuu qaba. Baay'ee gaariidha. Garuu waliin jiraachuuf maallaqni argamu murteessaadha. Inni sirriidha garuu kan qabnu waaqayyo eebbisa. Maarakkina qabare karooraan jiraachuu dandeenya. Miti jedhu. Waliin jiraachuuf maallaqni nuti argannu maallaqa gahaa argachuu qaba. Maallaqni gahaan ammaa kan mateessaa dhufaree ture. Suuta jennee hojjennee humna keenyaan argachuu Aduu maallaqni jireenya keenya jijjiiruu danda'u. Maallaqni alaabsiin bashannansiisanii jiraachisuu danda'u. Balbala keenya rukutaa. Maallaqni. Eessaa dhufa? Eeyyadu. Maallaqni jireenya keenya jijjiiruu danda'u. Ati odeeffannoo waajjira keetii argattu naa kennuudhaan maallaqa gahaa argachuu dandeenya. Ani bar duruma isaayyuu akka ati qoosaa jirtu naa galeera beekaa. Aduu qoosaan jiru. Qoosaadha malee qoosaan kana caalu hin jiru. Dunyaan jireenya koo jireenya keenya jijjiiruu danda'u. Kan alaabsiin bashannansiisanii jiraachisuu danda'u. Balbala keenya rukutaa jiraatu. Ture waan jechuu barbaadde jecha qajeelatu. Ifaa barra aduu. Maal isaati ifaa? Waajjira kee basaasuu jechuudha bara. Maal? Jettee? Waajjira kee basaasuu. Maal aduu salphaadhaan kun odeeffannoo galmeen tokko eessa akka ga'ee qofa jechuudha. Baay'ee salphaa ta'uu danda'a. Egaa baay'ee salphaa ta'e immoo galiitti fudhatu kanaarree waajjira keessa. Aduu Ani garuu waadaa koo ganuu biyya koo ganuudhaan. galmee hunda miti aduu galmee tokko qofa eessa akka ga'e qorannoon isaa. Qorannoon galmeen tokko eessa. Nama gadhee waliin ooluu koo amma reeffama. Aduu maal ta'aa jirtaa? Dhageessa har'aa jalqabee aduun sin beektu ati aduun beektu. Si gaggeessa kaa'isa deemta taa'e kan si Baga gaggeessa. na fiddee malee deebi'ee deemuuf gargaarsa keenya irra utoolee. Aduu. Urbo beellam bilbila. Isa immoo maaliin jedhama? Si waliin ta'uuf garuu hedduu akkan gammadee dha. Nama gammadee garuu hin fakkaatu. Maaliif fakki? Kana hidhee sitti himuu hin danda'u. Garuu nama gammadee hin fakkaatu. Ani garuu baay'ee gammadeera. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e naannoon jiraadhuutti ba'ee bashannanuu dhiisiti. Nama jireenya kootu guyyaa boqonnaa koo bashannanii hin beeku ture. Amma garuu umrii dheertu si fakkii. Iddoo hedduu deemee bashannanaa jira. Bareedduu koo kuni siif hin barbaachisu yoom agartee kuni sitti hin xiqqaata. Gana bakkeewwan seenaa qabeessa Oromiyaa keessa bakkeewwan hedduu deemsee agarsiisu. Dhugaa. Kuni sitti xiqqaata dubbitii jira. Akkasiin Galatoomii waan hundumaaf. Garuu Garuu maal? Iddoo kana akkana fiddu osoo nan qopheessin osoo dursitee natti hin himin maaliif akkana fiddee natti himu? kana maal akka ta'an iyyuu hin beektu. Beekta malee sileensi gaafannaan inni cidhiidhaan jette cidhiin digee kun maal akka ta'e natti himu. Sarpiraayizii. Sarpiraayizii maali? Garuu guyyaan har'aa maal akka ta'e beektaa? Sanbata. Sanbata qofaa miti aduu. Kan biraan beeku gaani. Har'a guyyaa jaalalleewwaniiti. Valentine Day! Wow. Edaa kanaafi kanatti diddiimaa kana akka irratti
Kanaafi har'a kunoo diddiimaa kanaan lamaan keenya miidhagnee kana sitti argamneeti. Kanaaf inni icciitiidha siin jedhe. Ani bar siruma isaayyuu yaadanne beektaa. Galata. Kaasi malee. Isi bakka hojiitiitti bilbilanii lazi. Maarree kaasti akka biyyaan jirretti hin taane. Adurre? Kam ture adurre immoo? Adurre yaadachuu hin danda'a. Aduu yeroon si waliin ta'u qilleensa iddoo keenya galchee nama na jeequ. Dhugaadha. Dhugaa kunillee xiqqoo ishee ulfaata. Hagam akkas jaalladhu godhu. Beekuu baadhus garuu na caalaa na jaallattu. Mi'aatti hagam na jaalladha. Ani moo hamma muka sanii. Hagam muka kanaama. Atoo. Kan kun hagam akkas jaalladhu beektaa garuu. Haga sanii. An durumayyuu sin danda'u. Maan kaastu? Bakka hojiitiif bilbiluu barreessaa. Maarree kaasiitti itti miidhamaa bakki nu qabale. Xiqqoo dha. Nama kana yaadachuu hin dandeenye eenyu ture adurre? Adurre gurraacha moo adii? Hundumaaf wayyuun kaasee. Heela. Nagaa akkamati? Situ badee? Maaf hin mufadhu hin kaasu jedheen ture bargaraan jennaan hin kaasee malee. Oh, gammeedha. Amma si bare. Guyyuma tokkoon adda baani ka. Namni kan biraa eenyunnaa bilbila jetteeti. Sitti meeqiti? Dhiiratti dhiyaachuun barbaadu. Arrasiif duukooti jedhanii waan barbaadan erga bubbulanii argatanii. Siyaatii yeroo tokko malee akka hin adeemsituu barbaada. Jechuun jalqaba irratti gaaffiin kee maalidha? Aduu yaaduma kee qofa sirraa barbaada. Tole maaliif na qabale siin deebisa? Gara aku nak duduk sini ti wana berwadih mesti. Si waliin taphachuuf ka'ee sin jedhee hoo maaliin danda'amu? Hin danda'u. Maaliif? Waan an garraa gooteen been har'a gochuu jalqabda. Kan darbeef dhiifama. Kan dhufuuf immoo maal gochuudhaaf wal dhabdammoo? Eeyyaan. Maal irratti? Akkuma beektuutti hiriyyaan ta'e umrii ishii guutuu akkuma daa'imaa taatee raawwachuuf feeti. Akka? Waa'ee fuudhaaf heerumaa gurishii dhaga'uu fedhi. Waan kanaaf ammas furmaata laachuu hin dandeenye. Yaada kana gurishii dhaga'uu fedhi.
yeroo yaadni isaa ka'u iyyi jedhaan sammuu dhukkubaa. Yookiin ati maaliif yaada kana kaasan dhiiste? Mahmud yoo si argan kan du'an itti fakkaata. Ati akkasichuu koo miti bara. Konsertii maalii naaf hirta? Waa konsertii muuziqaa baay'een jaalladha. Toli isaa meeqatti? Lakki hin qabu. Bormo. Toli isaa isaatti ol agarru kaa? Toli. Anis baay'een si jaalladha. Toli nagaan. Hello. Bilbilli kee cufaa kan ta'eef sarartii saffaana waan jirtuuf himi. Miti gooftaa miti. Moo iddoo deemtee qoricha lapheef ta'uu argattee jechuudha. Kanas miti gooftaa. Amma dhimma deemteef maal goote? Isayyoon jalqabne. Nitittiin ol dirqama kennamee fudhatte? Anumaa jalqabuuf jedhu kan bilbilte gooftaa. Amma daqiiqa 5 keessatti waan irra geesse akka naa gabaastu xumureera. Hello. Daqiiqa 5 keessatti maal jedhu daqiiqa 5 keessatti maal jedhu? Lakki nagaadha bakka hojiitti bilbilanii Nagaalee miti. Fuulli kee gaafa deemtuu fi amma tokko miti. lakki nagaadha tokko hiikin Nagaa miti. Ture natti mi waan taatee dhufte. suuta sitti maa jiru homaa rakkina jiru. Amma sadhiisitti inni waa tokko si gaafachuu barbaada. Maal na gaafatu? Garuu adda dursa waan si gaafadhu maraaf Maaliif hin obsine? Hanga yoomii Hanguma ta'e waggaa tokkos lamas taatu hanguma ta'e. fedhii abbaa koo hoo gaaffiin isaa eebuu isaa osoo hin kutin yoo du'e hoo Eeguun isaa maali? cidha koo ilaalu ilmoo koo dhungachuu fuudhee nama ta'uu kiyya mirkaneessu. Akkamitti ta'uu danda'a? na jaallattamtu. Gaafa kan nama gaafatu. Aduu nan gaafatini yaada kee yaada tokko malee naa deebisuuf waadaa naa seentu. Waan beektu deebistee na gaafachaa jirta. Na jaallattaati. Sirriittan si jaallata. Ture. An of caalaa si jaallata. Na waliin jiraachuuf hagam qofa. Ture gaaffii akkamii na Aduu gaafatta? nan gaafatini. Hawwii. Karoorri koo gara fuulduraa hundumtu si waliin jiraachuu qaba. Baay'ee gaariidha. Garuu waliin jiraachuuf maallaqni argamu murteessaadha. Inni sirriidha garuu kan qabnu waaqayyo eebbisa. Mara kina qabare karooraan jiraachuu dandeenya. Miti jedhu. Waliin jiraachuuf maallaqni nuti argannu maallaqa gahaa argachuu qaba. Maallaqni gahaan ammaa kan mateessaa dhufaree ture. Suuta jennee hojjennee humna keenyaan argachuu Aduu maallaqni jireenya keenya jijjiiruu danda'u. Maallaqni alaabsiin bashannansiisanii jiraachisuu danda'u. Balbala keenya rukutaa. Maallaqni. Eessaa dhufa? Eeyyadu. Maallaqni jireenya keenya jijjiiruu danda'u. Ati odeeffannoo waajjira keetii argattu naa kennuudhaan maallaqa gahaa argachuu dandeenya.